Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoota televezyiinii Hamilton. Guyyaa har'aa oduu fi odeeffannoowwan qabannee isiniif dhiyaanneerra. Baha giddu galeessaa keessattis waan deemaa jiru kan isin biraan geenyu ta'a. Biyya keessatti yoo deebinu waldaan abbootii seeraa Musliimaa Itoophiyaa hubannoo seeraa irratti xiyyeeffachuun hojjechuun barbaachisaa ta'uu eeraniiru. Kana malees guyyaan har'aa akka Itoophiyaatti seenaan guddaan kan itti galmaa'ee waggaa 130ffaa guyyaa Adwaa kabajachaarti. Kana ilaalchisuudhaan Musliimoonni Itoophiyaa maal baatan kan jedhus isin biraan geenya. Waldaan abbootii seeraa Musliimaa Itoophiyaa hubannoo seeraa irratti xiyyeeffachuudhaan hojjechuun barbaachisaa ta'uu himeera. Waggaa tokko dura kan hundeeffame waldaan abbootii seeraa Musliimaa Itoophiyaa guyyaa har'aa miseensota isaa wajjin marii geggeesseera. Marii kanas hojii gaggeessaan ol aanaa waldichaa Abukaatoo Muhuddiin Jamaal haasa'an banan. Abukaatoo Muhuddiin haasaa isaanii keessatti waldaan abbootii seeraa Musliimaa Itoophiyaa dhimma seeraa fi seeraan wal qabatu irratti kaka'umsa guddaan hojjechuun ummata musliimaatiif fedhii isaa guutuu qaba jedheera. Hundeeffama waggaa tokko keessatti hojiiwwan hedduu hojjechuu eeruun itti aansuunis dhaabbatichatti hojiiwwan jalqabe cimsee akka itti fufu waadaa galeera. Kana gochuufis hawaasni musliimaa hundi akka nu cinaa dhaabbatu jechuunis ergaa isaanii dabarfatan. Keessummaa kabajaa guyyaa kanaa ta'uudhaan kan affeeraman Ustaaz Kaamil Shamsuu Islaamummaa keessatti seera barachuun hin ta'amoo hin ta'u ilaalcha jiru keessaa baanee gurmaa'uus dandeenyeerra jechuun dubbatan. Akka Itoophiyaatti guyyaan har'aa guyyaa addaa ta'uun kabajama. Guyyaan injifannoo Adwaa 130ffaan guyyaa har'aa bifa garaagaraatiin biyya keessatti akkasumas biyya alaattis kabajamaa oolee jira. Injifannoo Adwaa keessatti gaheen Musliimoonni Itoophiyaa maal akka fakkaatu xiqqeessinee keessaa isinii himna. Guyyaan waraana Adwaa gaggeeffame gurraandhala 23 bara 1888 yookaan Ramadaana 16 bara 1313 akka lakkoofsa hijriitti ta'uun isaa beekamaadha. Akka ragaan kun agarsiisutti waraanni kan gaggeeffame baatii Ramadaanaa keessa yoo ta'u, Musliimoonni biyyattii achirratti hirmaatan garaa duwwaa afaan Soomaatiin ta'uun isaa ammoo waan nama shakkisiisuu miti. Kanaaf wareegamni jalqabaa asirraa eegala. Kana malees guutuu biyyattii keessatti Musliimoonni Itoophiyaa kaabaa hanga kibbaatti, bahaa hanga dhiyaatti akkasumas giddu galeessa biyyaa keessaa akkuma obboloota isaanii biroo biyya isaanii diina irraa hambisuuf yookaan tiksuuf lubbuu isaanii qaalii wareeganii achirratti argamaniiru. Odeeffannoo Adwaa fi ummata musliimaatiin wal qabate guutuu isaa sagantaa biraatti kan isin biraan geenyu ta'a. Waraanni baha giddu galeessaa cimee itti fufee jira. Waraana baha giddu galeessaa keessatti cimee itti fufee kana keessatti Iraan hanga ammaatti haleellaa itti fufteerti. Keessattuu biyyoota baha giddu galeessaa jedhaman biyyoota Arabaa kanneen boba'aadhaan badhaadhan yeroo ammaa kana waraanuu irratti kan isheen argamtudha. Biyyoota kana akka Iraan waraantu kan ishee taasise baha giddu galeessaa keessatti beezii waraanaa Ameerikaan gurguddaan kan argamu biyya kana keessatti waan ta'eefidha. Ameerikaa fi Israa'el wal ta'uudhaan Iraan irratti akkuma waraana bananiin Iraanis deebii kana argachuudhaaf biyyoota baha giddu galeessaa yookaan biyyoota Arabaa kan beeziin waraana Ameerikaa keessa jiru kallattiidhaan haleeluu akka qabdu of beeksifte. Baha giddu galeessaa keessatti keessaahuu biyyoota akka Kuwait, Kwaatar, Bahareenii fi Joordaan keessatti dhoohinsi gurguddaan dhagahamaa jiraachuu guyyaa kaleessaa irraa jalqabee hanga guyyaa har'aatti itti fufeeti kan inni jiru. Keessattuu erga gaggeessaan ol aanaan Iraan Ayatollah Ali Khameneiin ajjeefamanii booda biyyoota baha giddu galeessaa keessatti waraanni cimee itti fufeera. Kanumaan wal qabatee Hizboollaan misaa'ilaa fi diroonii Israa'elitti dhukaasuu himeera. Gareen Iraaniin deeggarama jedhamee biyyoota lixaatiin hamatamuu fi Libaanos keessa socho'u Hizboollaan misaa'ilaa fi diroonii gara Israa'elitti dhukaasuu ifatti hime. Humni waraanaa Israa'el ammoo dhukaasa Hizboollaatiif Libaanos keessatti bakkeewwan garagaraa irratti xiyyeeffachuudhaan haleellaa gaggeessaa jirra jedhama. Kanuma irratti hundaa'uudhaan Israa'el haleellaa gaggeessuuf akka jirtu akeekkachiisuun jiraattota gandootaa fi magaalota Libaanos keessa jiran 50 ol ta'an gadhiisanii akka bahanis akeekkachiifteerti. Nageenya keessaniif jecha hatattamaan mana keessan gadhiiftanii akka baatan isin beeksifna. Ganda sanarra yoo xiqqaate meetira 1000 fagaattanii bakka banaa ta'e turuu qabdu jechuunis hubachiisaniiru. Namni kamiyyuu naannawa kanatti argamnaan miseensa Hizboollaati. Dhaabbilee garii kanaati yookaan qabeenya waraana isaatti dhihoo jirutti lubbuu isaatiif balaadhaaf kan saaxiluudha jettee dubbatteerti. Hizboollaanis gama isaatiin du'a Imaam Khameneiitiin wal qabsiisee Israa'elii fi Ameerikaa fuuldura dhaabbachuun haaloo bahuudhaaf qophii ta'uu deebiitti deebiseera.
Itti dabaluunis yakkamtoonni Ziyoonotaa fi Ameerikaan hogganaman hoogganaa keenya nu jalaa ajjeesaniiru, nutis isaaniif waan qopheessine qabna jechuun itti dhaadataniiti kan isaan jiran. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp viidiyoo miidiyaa hawaasaa irratti maxxansuudhaan uummanni Ameerikaa lola Iraan waliin taasisu irratti miidhaa waraanaa dabalataa mudachuu akka danda'u ibsuudhaan himaniitii kan jiran. Tiraamp waraana Iraan kana keessatti loltoonni Ameerikaa kana caalaa ajjeefamuu akka danda'anis akeekkachiisaniiru. Hanga ammaatti loltoonni 3 du'uun isaanii kan mirkanaa'e yoo ta'u, kanneen 5 ta'an ammoo akka madaa'anis Doonaald Tiraamp itti dabaleera. Tiraamp NBC wajjin haasaa taasisan irratti waraanni kun yoo xiqqaate ji'a tokko turuu akka danda'us himeera. Waraana hanga ammaatti taasifame keessatti jeettiiwwan waraanaa Ameerikaa hedduun Kuwait keessatti kufuun mirkaneessaniiru. Kana malees waraanni Ameerikaa namni 12 du'us mootummaan yoo amanu odeeffannoo gama biraatiin mul'atuun ammoo yoo xiqqaate nama 100 oltu du'e jechuun himanii. Uummata Ameerikaa biratti duuti ilmaan isaanii gaafii kaasuu eegalee jira. Aktiivistoonni waraanni eegalee guyyaa sadaffaatti qeeqa cimaa barreessuu jalqabaniiru. Keessattuu du'a waraanaa ilmaan Ameerikaatiin wal qabate haati manaa fi ilmi muummicha ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyaahuu Ameerikaa qarqara galaanaa Miyaamii keessatti yeroo bashannananitti ilmaan keenya lola isaaniitiif jecha lubbuu isaanii dhabaa jiru jechuunis qeeqaa fi mormii dabalatee barreessaa jiru. Waraanuma kanaan wal qabatee baha giddu galeessaa keessatti beeziiwwan waraanaa kanneen akka UK, Faransaayii fi Jaarman irrattis Iraan haleellaa raawwattee wal qabatee biyyoonni kunneen sadeen ibsa waloodhaan baasaniin Iraan haleellaa misaa'ilaa ollaa ishee irratti raawwattes balaaleffataniiru. Kana malees jedhan UK'n Ameerikaan buufata waraanaa Biriteen kaayyoo isaatiif akka itti fayyadamtu nan eeyyama jettee dubbatteerti. Muummeen ministeeraa Biriteen Keir Starmer, pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron fi chaanselarri Jaarman Friedrich Merz Iraan haleellaa ishee akka dhaabdus gaafataniiti kan isaan jiran. Biyyoonni kunneen dantaa baha giddu galeessaa keessatti qaban eeguudhaaf tarkaanfii barbaachisaa fudhachuuf qophii isaanii xumuranii akka jiranis himaniiti kan isaan jiran. Faayidaa mataa keenyaa fi kan michoota keenyaa naannicha keessa jiran ittisuudhaaf tarkaanfii ni fudhanna jechuunis waadaa galaniiru. Kun tarkaanfii ittisaa barbaachisaa fi madaalawaa ta'ee fi dandeettii misaa'ilaa fi diroonii Iraan madda isaanii irraa dhabamsiisuu ta'uu danda'a jechuunis himaniiru. Kana jechuun guutumaan guututti Iraanii waan barbadeessuudhaaf kaayyeeffatan kan fakkaatudha. Ergaa viidiyootiin ministeerri muummee UK Sir Keir Starmer Ameerikaan buufata waraanaa biyyattii akka fayyadamtu ni hayyamna jechuun kallattiidhaan dubbateera. Itti dabaluunis michoonni keenya galoo galaanaa keessa jiran isaan ittisuudhaaf caalatti akka hojjannu nu gaafataniiru jechuun himeera. Michoonni isaanii galoo galaanaa keessa jiran jechuun kanneen akka Saudi Arabiyaa, Qatar, United Arab Emirates fi kanneen kana fakkaatan ta'uun garuu beekamaadha. Garuu karaan balaan kana dhaabuu dandeenyu misaa'iloota Iraan madda isaa irraa dhabamsiisuu qofaadha jedhan. Yeroo addunyaan guutuu walii galtee Iraan irratti qoqqobbii fi waraana banaa jirtu kanatti Kooriyaa Kaabaa, Israa'elii fi Ameerikaa irratti ibsa cimaa kenniteerti. Ministeerri dhimma alaa Kooriyaa Kaabaa guyyaa har'aa ibsa baaseen haleellaan Israa'elii fi Ameerikaan Iraan irratti raawwatan wareera seeraan alaati jechuun morme. Mootummaan Pyongyang haleellaan kun abbaa biyyummaa biyyaalessaa Iraan kan sarbuu fi fudhatama kan hin qabne ta'uu ibsee jira. Dhaabbanni oduu giddugaleessa Kooriyaa KCNA ofii isaa Kooriyaa Kaabaa akka gabaasetti tarkaanfii waraanaa Ameerikaa kun amala abbaa irree fi gonfa Washington agarsiisedha jechuun dubbateera. Waraanni wareeraa kun haala kamiiniyyuu sirrii ta'uu akka hin dandeenye fi nagaa baha giddugaleessaas ni miidha jedheera. Ibsi kun kan ba'e yeroo Israa'elii fi Ameerikaan haleellaa bal'aa Teheraan irratti raawwataniin hoogganaa ol'aanaa Iraan kan ta'e Ayatollah Ali Khamenei ajjeesan hordofe waldhabdeen naannichatti cimaa jirutti ta'uun ammoo dhimma biraa fidee dhufeera. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un kanaan dura Israa'el biyyaa miti jechuun pirojektii shororkeessummaa Ameerikaan deeggaramuudha jechuun ibsuun isaanii ni yaadatama. Oduma kanaan wal qabatee Putiin waa'ee ajjeefamuu Ayatollah Ali Khamenei irratti dubbateera. Pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putiin ajjeechaa cubbuu jechuudhaan du'uu Ayatollah Ali Khamenei gadda isaaniitti dhagahame Iraaniif himaniiru. Akka miidiyaa mootummaa TASS gabaasetti ajjeechaan kun safuu namaa fi seera idil addunyaa kan cabse ta'uu pirezidaantii Putiin himaniiti kan isaan jiran. Waraana baha giddu galeessaa keessatti cimee itti fufee hordofee Iraan daandii bishaanii Hormuz yookaan Strait of Hormuz cufuu ishee ifatti beeksifteerti. Guyyaa har'aa ganama irraa eegalee dooniiwwan karaa kanaan darban 3 irratti tarkaanfii barsiisaa fi akeekkachiisaadha jettee fudhatteerti jedhan.
Ulaan Strait of Hormuz jedhamu kun addunyaarraa iddoo istiraateejii cimaa kan ta'e yoo ta'u diinagdeen addunyaa dhibba keessaa parsantiin 20 as keessaan kan darbu yookaan as keessa kan socho'u ta'uun beekamaadha. Akka gabaasa Aljaziiraatti cufamuu balbala kanaa hordofee rakkoon boba'aa cimaa mudachuu ibsee jira. Rakkoon kun biyyoota Afrikaa kanneen akka Itoophiyaattis kan qunnamu ta'uun beekameera. Kanumaan wal qabatee guutuu addunyaa keessatti hanqinni boba'aa parsantii guddaadhaan akka mudatus ibsameetii kan inni jiru. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota daawwattoota televezyiinii Hamilton oduu fi odeeffannoo kan isin biraan gahuun isin waliin kan ture an Amiin Shubbiseeti. YouTube televezyiinii Hamilton subscribe gochuun wajjin turaa isiniin jenna.